Harka fuunee akkam jirtu, nagaa jirtu. Araan tana deebii ministeerii bara 2018 saayinsii waliigalaa ilaallaa. Sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Ammaan tana kan wajjin ilaallu saayinsii waliigalaati. Gaafii wajjin ilaallaa. Kara gaafii haa seennu. Gaafiin tokkoffaa maal jedha? Kanneen armaan gadii keessaa qorannoo argannoo Dr. Akiluu Lammaa kan ta'e kamii jedha? A. Qoricha farra ilbiisotaa. B. Qoricha dhukkuba bilhaarziyaa. C. Qoricha dhukkuba sombaa. D. Mishingaa gogaa dandamatu. Kanaafuu deebiin isaa B'dha. Gaafiin lammaffaa maal jedha? Wanti akaakuu garaagaraa lama yookiin lamaa ol ta'anii fi reeshoo dhaabbataa hin qabne walitti dabaluun of keessaa qabu maali jedha? A. Kompaawundii. B. Elementii. C. Makaa. D. Wanta qulqullu. Kanaafuu deebiin isaa C. Makaadha ta'a. Gaafii sadaffaa maal jedha? Meeshaalee mana distileeshinii salphaan makaa gargar baasuuf walitti qindaa'an keessatti qabbaneessuun meeshaa isa kam waliin wal qabsiifama? A. Teermoomeetira. B. Filaaskii. C. Waadduu baansanii. D. Dhullee dhiltuu jedha. Kanaafuu deebiin isaa B. Filaaskii ta'a. Gaafii afuraffaa. Makoota armaan gadii keessaa makaa ibidda irratti yommuu ho'ifamu dhilamuu danda'u kami? A. Zayitaa fi bishaan. B. Salfarii fi ayiranii. C. Bishaan ashaboo fi bishaan. D. Daakuu fi sukkaara. Kanaafuu deebiin isaa C'dha jecha. Gaafii shanaffaa. Fiixeen gamtokkee koopparii harkaan qabuun ibidda keessatti yommuu ka'amu fiixeen harkaan qaban nama guba. Taateen akkanaa kun kooppariin daash ta'a. A. Kooppariin ni shubbeeffama. B. Kooppariin ni caccabu. C. Dabarsoo elektirikiiti. D. Dabarsoo ittisoo elektirikiiti. D. Dabarsoo ho'aati. Kanaafuu deebisaan isaa dabarsoo ho'aatiin jedha. Gaafii jahaffaa. Fakkiin armaan gadii kenname keessaa lakkoofsa 4 maal ibsa? Lakkoofsa 4 gartaniimi? Kun lakkoofsa tokko. Kun lakkoofsa tokko. Tun immoo lakkoofsa 2. Tun lakkoofsa 3. Kun lakkoofsa 4. Kanaafuu lakkoofsi 4 kun maal ibsaa siin jedha? Kanaafuu A. Niwukilasii. B. Meembireeni seelii. C. Saayitoopilaazimii. D. Raayibozoomii. Kanaafuu deebisaan isaa meembireeni seelii ta'a yookaan B ta'a jechuudha. Meembireeni seeliin qaama isaanii haguugetti argamame qaama biqiltootaa isatti aansee cicha seelii jira. Kanaafuu meembireeni seeliin isa jalqabaati. Cicha seelii silaa jiraate cicha seeliitillee ni ta'a. Meembireeni seeliitillee ni ta'a. Niwukilaasiin lakkoofsi 2 niwukilaasii. Saayitoopilaazimiin immoo lakkoofsi takka saayitoopilaazimiidha. Lakkoofsi 3 saayitoopilaazimii. Kanaafuu deebisaan isaa meembireeni seeliidhaan jedha. Gaafii 7ffatti haaseenu. Kanneen asii gadii keessaa seeliin biqiltoota seelii bineeldotaa irraa kan adda isa taasisu isa kam? A. Cicha seelii dhabuu. Cicha seelii qabaachuu silaa ni ta'a. B. Vaakiyoomii guddaa dhabuu. C. Kilooropilaastii qabaachuu. D. Niwukilaasii guddaa seelitti argamu. Silaa cicha seelii argachuu ni ta'a. Vaakiyoomii argachuu illee yoo ta'e ni ta'a. Kilooropilaastiin qabaachuu kilooropilaastii ni qaba. Sirrii.
hin qaban sirri jira. Kanaafuu niwukilaasii guddaa seelitti argamu kan jiru sirrii mitiin jedha. Kanaafuu deebisaan isaa caadha. Kanaafuu deebisaan isaa caa ta'a jechuudha. Kilooropilaastiii fi kilooropilaastiii qabaachuu ta'a. Gaaffii 8ffaa hariiroo gullantaalee sirna ramaddii ammayyaa keessatti sadarkaa guddaa irraa gara isa xiqqaatti yoomuu tartiibeffamu? Orderitti aanee kan dhufu kami? A. Mootummaa B. Murna C. Gita D. Warra. Kanaafuu deebisaan isaa D. Warra ta'a jechuudha. Karaa gaaffii 9ffaa seena. Gaaffiin 9ffaa maal jedha? Kanneen asii gadii keessaa mootummaa orgaanizimootaa fi fakkeenya isaa waliin kan sirnaan kan wal simu kamii jedha? A. Mootummaa biqiloota coomee mootummaa fangasoota kaarrolee C. Mootummaa pirootestaa paaraamsiyeemii D. Mootummaa mooneraa billaacha. Kanaafuu deebisaan isaa C. Mootummaa pirootestaa paaraamsiyeemii jechuudha. Gaaffii 10ffaa gaaffii dhumaa lallaa. Gaaffii 10ffaa maal jedha? Garee bineeldotaa asii gadii keessaa qaamni isaanii iskeelii haguugguu fi giilii oopporkilamiin haguugamee qabaachuun beekamu kami? A. Qurxummiilee Amfiibiyaanota B. C. Reeptaayilota D. Allaattota jedha. Allaattonni qaamni isaanii buuqiidhaan haguugame waan ta'eef allaattota hin ta'u. Reeptaayilonni boofa oopporkilamii giiliin qaban. Kanaaf kunis hin ta'u kunis hin ta'u. Kanaafuu deebisaan isaa amfiibiyaanonni illee hin ta'ani. Deebisaan isaa A'dha ta'a jechuudha. Kanaafuu deebisaan isaa A. Qurxummiilee jedha. Kompiitarri keenyallee akka deebisetti jechuudha. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Laayik illee gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana akka guddisuuf laayik godhaadha. Saayibootan keessaniif sheer godhaadha.